akkasi maashaallah baga يا jiraatte سلام jaarsa wayin si seebar hay abbaa gadaan si seebar baga jiraatte Bojaars maqaan keessan eenyu maal jette? maqaan kan kee Maqaan kiyya Museen jedhama. Musee waaw Musaadha nu biratti dhiise galgala kana ganama kanarra inshaallah faran Musee fi Musaanis tokkuma tole amantiin ati keessa argamte opheen jedhamu ortodoksii Ay maatillee garuu kan koo abbaa nama fakkeenyaaf naannoo waggaa 50 wayii egaa amantaa kana keessa jiru illee itti guddadhe peentuma qaru. okay enu Moses yookaan Musee namni si dirqanii jira gara islaamummaa dhufta jedhee Lakkin jirulleedha garuu aanumantillee hin barbaade garuu haati manaa koo musliimadha beeki. isii si dirqee Lakki. Ay ofiillee ta'uu barbaade beektaan. okay Yesuus Kiristoos nuti ergamaadha jenna ilma namaati ilma maariyaamaati dhiira jennee amanna waaqayyoon tokkichi hin du'u hin nyaatu nabi Muhammad ergamaadha Abrahaam ergamaadha Museen Salamoon ergamaadha jenna hin amantaa ta'u kana Yaa beektaan illee gartee ijoolleen bootaan jirullee kayaa'u wantoota tokko ibsanaa godhanii yeroo beeku yaa kwa amantaa beektaa seenaniituma argu dhugaan jirtullee gaafa seentee waan hundumaallee nama waa'ee islaamummaa beekurree baratta beektaa. yaa durarratti si argisiisuu mee wanta akka takka si argisiisu Ayyee. wangeela irratti Yesuus akka gartee namati ani namaa kan jedhuun si garsiisa dura yoo arra guyyaa irra argite deebitee ati waaqa namni siin jedhu fudhachuu hin dandeessu jechuudha wangeela irraa si argisiisa laafuna maxaafa ni qaba maxaafa ni gartaami siin argisiisa achi garagalchee kaameera Gaafis obboleessa abbo dabareen keetii miti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 si garsiisa lakkoofsa jannata galuu danda'a har'a ooga ammaati kee mana hidhaa galuu deema miira keessaa bahi qilintoo galuu deemta Musee miira keessaa bahi dabareen keetii miti okay si garsiisa Yohaannis isiidha isiin peenteedha isiin peentee miti amantiin qabdu yituun jannata keessatti galuu hin danda'ama waa'ee isaa nu himi dura makiinaa fudhadhuuti makiinaa fudhadhuuti kostu nasii kana karaa siimaa Maal jedhu? no isiin baana jannata akkamii galanaan jetti du'i dura haguu duutee galta jannata amman galtu hoggaa duute odoon ta'e namummaa jalqabeeti. hin jiru amma jannanni baana hin jiru du'u qabda dura abiddaas duutee dheeta Duunaan immaa si dhumeera jechuudha lafatti biyyee taata daaraa taata. jiitu carraa kee eeggalu dubbata Daaraa kanatti dabalamtaa lafti kee garuu lubbuun keenya furri keenya waaqa bira deema. Addaami duraan maal taate arra biyyi nagaa miti shaadaa jireennaan akka walii taate moo jiitu naguma turteen Dura shaadaan keessan jannata nama galchamoo jannata keessaa nama baasa. Kana himaa Oya udah dapat tuh nama waaqessu Yohaannis 8:40 lan achi si garagalcha kamera koy wangeela irraa si argisiisa okay sitti laal yoo gubbaa kana laal asiin garagalchaa koy waa'ee jireenya bara baraa himee quraana keessaa nuuf dura. Gubbaa irratti maal jedha laa gubbaa irratti wangeela Yohaannis jedhame ni argita wangeela Yohaannis boqonnaa 8 ni argita okay lakkoofsa 40 irra qalama bakkaan itti bakkana laal bakka kana dubbisi ani kan jedhurra soddo anni 40 irra ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhagee bakka jedhu sana nargita soddomi sagal booda 40 ka kuno la bakka sana meeto qe qalamaan se garsaa qoy laal laal bakka kana la kuno achirraa dubbisa la bakka kana la ani kan jedhu irraa miti wa achirraa dubbista qoy si mul'isa qoy dubbisa ko ani
ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti meeraa meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu. barbaaddu. Abrahaam akka kanan hojjenne ani nama jedhaa miti kunoo Yesuus Waaqayyo irraa dhugichaan dhageessinii mee jedhaa jedha. Anaatu ammas dubbataa qoysi dhaabbadhu. Eenyu maal jedhe akka jedhe Yesuus ani jedhe Yesuus ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa jedhe. Maalirraa dhagaa Yesuus dhugicha Musee? Maal jetta? Eenyurraa dhagaa Yesuus ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessanitti meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddan jedhe. Ani nama jedhee moo Waaqa jedhe Yesuus? Ani nama jedhe. Argitee bakka nama jettu wayin naan kijibee moo wangeelumaa jedhe? Nak wangeeluma jedhe. Okay, waaqaan qabaa kan jedhuun si garsiisa. Kan isa gubbaa jiru Rabbiidha. Eeywa, waaqaan qabaa kan jedhuun si garsiisa. Wangeeluma Yohaannis kana boqonnaa 20 lakkoofsa kana si garsiisa. Achi boota akkasiitti xumuree gara shaadaa deemnaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17. 17 kuno. Ayye, si garsiisa ammas qalama. Laal wangeela Yohaannis boqonnaa 20 laanni gartaan 20 wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 qalamaan itti godhee kana laakkuun ola. Yesuus anjilta. Eeyyu achirraa ijji kee jabdu boo kaarot nyaattee dubbisi. Yesuus immoo Abbaatti ol. Yesuus immoo no achirraa miti. Yesuus immoo ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqii ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboome jedha. Gara Waaqayyo kootii fi keessanii jedhame? Waaqa qabu moo hin qabu? Waaqa qaba malee. Akkas kanuma jechuun inshallah Rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa laafisu. Yoo Luqaas irra dheenes akkasumas halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. So shaadaadhaaf qophiidha? Sirriitti malee. Ayyee tole inshallah kanuma si argisiisuu fi tole harka tokko quba tokko chafee gara akkan ol qabi. Ajalaa jetta inshallah. Eeywa. Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu ani ragaan baha Rabbii tokko malee kana qaangabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti aboo waaqummaas akka hin qabne garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf Rabbiin erge
ta'uu isaa ta'uu isaa baradhee baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira yaa rabbii kiyya islaamummaarra na jiraachisi islaamummaarra na jiraachisi irra na ajjeesi irratti na kaasi Masha Allah. Nankasuma Musa ko maqaan kee Musa dharrarra insha Allah. Allahu akbar. Galanni Rabbii faatahu. Musa illee naan jedhu. Ankas sanuma Musuma kanuma maqaan Musa lammai ganama kanarra bagara islaamummaa Rabbiin subhanahu wa ta'ala si fide. Yani ilmi namaa namaaf hin kennu Rabbuma dhiira gartee si godhe akkana Masha Allah. Ambassa. Ittimaram ibo. Hai. Ya salam. Morma jelasin. Morma ittinamara mitiyas. Akkas. Baga obboleessa sabaa taatanii duraanis obboleessa sabaati kan biyyaati kan dhiigaa kan fooniiti kan hafuuraati akka islaamaati kan amantiillee walii qabdanarra. Jabaadhu guyyaa irraa ganama rabbis islaamummaa si kanne qulqulleeffadhu akka itti sagadanis hin baratta. Mana kana foloo godhii abdii lakkoofsa kee kannii fi hin baratta Musa. Taa'uun qabdu inshallah. Kana foloo godheera. Akkasi lakkoofsa kee ergiif abdiidha. Kitaaba keessa irraa waa tokko naa dubbisimee sheekii. Booda abbudu waan kitaabni jiru na bira. Isaan keessanii irraan jedhe. Mee abbudu irraa uummata bila kana keessa ati maali miti? Quraana keessan irraa jechuu kooti. Booda abbudu irraa maal wanti akhi ganama. Waa duydee dhufte ganama nurraa ukkasin nama dhiiraa wajjin haasa'u jira barindee. Abbudu nama wajjin haasa'u hin baratu deem baradhu waldaa dhaqee gaafa wangeela baratte ko. Ekkoo baradheen misuma kitaaba keessa irraa si gaafadhe. Gurba namni ijoolleen kana dhaawtu ijoolleen harka baaftee mana barumsaa gaafii gaafatti. Sa wanti Amaanu'eel irraa gallakkisanii ganama. Maaloo akkam ta'an Amaanu'eel irraa. Mata duree namni haasawaa jiru. Anoo quraana irraatiin gaaffii si gaafadhe malee itti kan biraa. TikTok mee akkiniin jedhe nama wajjin haasa'u jira kabajaaf haasawa namaa jidduulleen seenan kan harmeen ta'e akkana si guddifte jedheen yaadu. Barsiisaan kan keelleen. Waldaalleen kuni seera qabeessa dhabuudha kun namni harka baaseeti TikTok illeen koomentiidhaan barreessee namni carraan akka inni tani jedha si dubbisuun barbaannu ta'uu mala maybe si dubbisuu malo cuf jetteetuma Amaanu'eelii gallakkifamte waldaa wardiyaan hedduun jirtu achi maaluma dhiiroo suuta jedhime hin dubbatta akkasii inshallah sadeen wanni godhe akkasitti inshallah in baratta biiznillah rabbi si alaafisu jabaadhu amma kan ofaa keessaan dhufee an islaamaan ture borusiin jedha dhufee islaamaan ture islaamni akkana maar nabi muhammadiif islaama sallallahu alaihi arrabsaa ooltu namni gartee yani namni si dhagee hin jiru islaamummaan ol deemu malee galuun deebite nama bagalaal musee baga gartee akkasi baga gartee nama waaqeessu dhiira akka keetii waaqeessu waaqa dhalatu waaqeessu dhiiftee waaqa hin dhalanne kan hin nyaanne kan hin rafne kan foon hin dhuunfanne kan hin mul'anne kan namni fannoo irratti hin saqqallee baga rabbiin sii kanne ebbo hin waaqessin dhiira. Amiin. Wallahi jabaadhu ambassa kanumaan siin jedha inshallah jiruu bareedduu rabbi si haa jiraachisu kuni maal naa dubbisaa jira mata duree keenyaa hin beeku akkanuma dhufee seeni mana baankii seentee maallaqa kiyyanaa kan naan jettu bar maallaqa keetu seera fudhatta kolkolo ID garsiiftee amma hin rukutaanaatti dhiisee dhugaa. Amantaa kee himachuu qabda duree. Halloo? Nan nagaa. Nagaan siif haa ta'u. Haadha manaatiin walitti aartee nu dhufte moo maali ati ganamaan nu loltu dhufte? Gurbaa? Nan dhagaa jira. Keessa deemee waan dubbisaa jedha bara anasumatti isa rukkuta. Gaaffii namni gaafachuu hin danda'u? Waan siin jedhe waan dhaggeeffatu dura amantii kee baree waan itti taatise bareetiin si hojjaasaa. Amantiin kee maali? Nama Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee. An akkasiin jedhe ati islaama moo kiristaana moo pheenxee moo ortodoksii moo waaqeffata?
Peenteedha. Pheenxeedha? Eh.